Nagaya maatiiwwan miidiyaa kiiloo. Guyyaa har'aa dhimma hidha guddicha laga Mormor yookaan Abbayyaa yeroo sadaffaa guutiinsi godhamuuf jedhu kan wal qabate tokko simbiraan ga'a na waliin ta'a. Argitee muummichi ministeeraa keenya jaalalaa fi tokkummaatti amana. Hormaata hedduu darbuun as ga'ee jira. Abbichuun agartuu Itoophiyaanotaati. Waggoottan arfan kana biyyi keenya Itoophiyaan akka Sooriyaa fi Yemanii diigamti jedhamtee xiyyeeffannoo warra dhihaa keessa biyyoota galan keessaa ishee tokko turte. Haa ta'u malee hubannoo fi bilchina hooggansa uumaan isaaf kenneen Itoophiyaa diigamuurraa kan hambise abbaa injifannoo guddaa abbichuudha. Injifachuun malee injifatamiin beekunoo hidha guddicha laga Abbayyaa addaan citee ture yeroo sadaffaa guutamuuf qophiin xumurameera. Hidhichi warra Misir yookiin Gibxiin diigamuuf ture. Garuu bara goota keenyaa eenyu akka Itoophiyaaf jedhee akka falmuu fi hojjetu sirriitti argaa jirra. Nama imalu tokkoon gaafiin maaliif ufate osoo hin taane akkamiin darbitee ta'uun irra jiraata. Kanaan kana kaasuu barbaadeef abbichuun iddoo hundatti tokkummaatti amana. Jaalalaan jalqabsiisee xumursiisa. Gufuusa dura naqame dhiisee karaa hin yaadamneen guficha buqqisa. Egaan kunoo ammas hidha haaromsa guddicha keenya marsaa sadaffutiinsi godhamuuf qophiin xumuramee jira. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf humna beekumsaa fi qabeenya keenya gumaachuu eegalle itti fufuun dadhabbii keenya bu'aan golubuuf jenna. Tokkummaa sabaaf sablammootaatiin kan eegale kutannoo hooggansa jijjiiramaatiin xiyyeeffannoon kan kennameef karoora guddina biyya keenyaa dhugoomsuuf kan abdatame hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa hojiin isaa harki caalu golabamuun marsaa lammaffaa bishaan guutamee tajaajila kennuu eegale. Ammas marsaa sadaffaaf bishaan qabatee humna dabalataa akka kennuuf qophiin hundi golabameera. Diinonni faallaa guddina biyya keenyaa inaafan guddina biyya keenyaa isaan hubu yeroo gara yerootti hojicha adda kutuuf baandotaa fi humnoota adda addaa ijaaranis tokkummaan sabaa fi sablammootaa injifataa waan ta'eef hinaaffaan mo'amee hidhaan haaromsa guddichaa golabamuun badhaadhinni biyya keenyaas ni mirkanaa'a. Tokkummaa malee tokkeen nun ceesistu mammaaksa jettu asitti xumura jalqabbii keenyaa agarsiisa. Dhimma tokkummaa irra deddeebiidhaan yommuu kaafnu faarfachuudhaaf miti. Tokkummaa keessa icciitii hedduun waan jiruuf malee. Tokkummaa keessa jaalalli, kabajni, wal dhageettiin akkasumas humnatu jira. Marree kunoo akka biyyaatti illee tokkummaan keenya imala hidhaa guddicha qofa osoo hin taane imala hedduu nuu sirreessaas jira. Mo'annee mo'achuu keenya kana qofa osoo hin taane addunyaan illee beekuun irra jiraata. Akka biyyaatti guddina Itoophiyaa agarsiisa. Sababni injifannoo kanaas imala dandeettii fi hubannaa hooggansa jijjiiramaa ta'uu hubachiisuun nurra jiraata. Hidhichi kan Itoophiyaatichis kan Itoophiyaanotaati. Dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa Kiiloleeti. Guyyaa har'aaf qabadhee kanan dhiyaadhee kana fakkaata yeroo dansaa qabaadhaa galatooma. Shifan garra hundi kee